Aappii lama isinii qabadde dhufe guyyaa har'aa aappii U WhatsAppii fi Siwiscom akkasumas warroonni aappii kanarrattis gaafii na gaafachaa turtan irra deddeebiidhaan akkuma gunne akkamiin baafannaa warri jettanii gaafachaa turtan akkasumas U WhatsAppii akkaan cimaa WhatsAppii akkaan wantoota teekinooloojii haaraa of keessaa qabu fayyadamuu irrattis seekuritii hedduu kan of keessaa qabu WhatsAppii hunda caalaa WhatsAppii hojjaanis dalagaadhaanis hedduu namatti tolu akkamitti akka fayyadamtanii isin garsiisa akkasumas immoo WhatsAppiin kun Play Store keessaan argamu Google keessaa argattanii WhatsAppii hedduu nama fayyadu itti dhiyaadhaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota obboleewwan kiyya ilmaa Oromoo qaqqaalii akkam nagaa fayyaa keessanii baga jiraattan isiniin jecha warroonni gara chaanaala kiyyaa dhuftan anaa dhufu isiniin jecha warroonni amma dura gara chaanaala kiyyaan dhufinis kota like share subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa dhaamsa kiyya barnoonni kiyya har'aa akkuma isiniif hime WhatsAppiin isinii qabadde dhufe WhatsApp jedhama. WhatsAppii ani yeroo dheeraadhaaf mataa kiyya ittiin fayyadamaa jiru. WhatsAppiin kun bara baraan of haaromsaa yeroo barra dhufe of jijjiiraa karaa salphaadhaan yeroo isa jijjiirtan osoo WhatsAppii san delete hin goone karaa salphaadhaan WhatsApp kana gabaabaadhumatti Google keessa seentanii yoo WhatsApp jettanii yoo barreessitan isuma qofaa isinii baha jechaadha. Yoo WhatsApp jettanii barreessitanii erga akkas barreessitaniin booda akkanatti yoo WhatsApp download ka'ee dhufan isinii baha. Asitti argaa jirtan kunoo bakka kanatti yoo WhatsApp amma V qubee V mallattoo wayii irra godhee isin agarsiisa. Qubee V sagal tuqaa 21 jedheera 22 yeroo jedhes immoo of haaromsa jechaadha. Akkamitti of haaromsu WhatsApp keessa yeroo seentan gubbumarratti update godha jedhee isin gaa as keessa seentanii download gootanii yoo akkamitti barreeffachuu warroonni hin beekne immoo karaa description isaa YouTube channel kee jala isin gaa achi cuqaastanii buufachuu dandeessanii kunoo akkuma karaa kana isinii fida karaa kana yeroo isinii fidu karaa salphaadhaan download godhachuudhaaf takka nama barbaachisu kunoo as irra cuqaastanii kallattiidhumaan download godhatanii jechaadha. Karaa Google keessaanii jechaadha. Google Chrome keessaallee yoo buufattan ni dandeessanii Google kana keessaallee ni dandeessanii WhatsApp hedduu jira. WhatsApp kana qofaa fayyadamuu qabdanii WhatsApplee garaagaraa hedduutu jira. WhatsApp business jira, giga WhatsApp jira, WhatsApplee garaagaraa jira. WhatsApp kana keessa faayidaan isaa maal yoo jettanii WhatsAppiin kun siistama hedduu of keessaa qaba. Siistamni inni of keessaa qabu mallattoo ida'uu tana yeroo cuqaastanii sarara kana isinii baasa. Fakkeenyaaf kanarra cuqaastanii sa'atii namni online seene guutumatti isinirraa hidha jechaadha. Namni online karaa salphaadhaan olii fi gadi seentanii sa'atii itti seentanii baatanii hunda isinirraa hidha. Yoo asirra cuqaastan deebisee banaa jechaadha. Akkasumas immoo namoota online gubbaa jiran osoo WhatsApp keessa seenin asuma gubbaadhuma kanarraan sararuma kanarraan arguu dandeessan jechaadha. Asuma isinii baasa. Karaa salphaadhaan amma bakka fakkeenyaaf siitingi isaa keessa seenne karaalee hedduu qaba. Ni gaggabaabseetuma isin agarsiisuu barbaada. Fakkeenyaaf bakka amma security irra yoo cuqaastan WhatsAppiin namni isinitti ergee waan fedhe barreeffama suuraalee garaagaraa namni isinitti ergee yookaan delete isinirraa godhu ta'uu bakka kana kan auto delete system bakka kanarratti kana on gootanii dhiistanii jechaadha. Akkana keessan amma cufaa tahaa kun lammaan banaa gootanii dhiistanii jechaadha. Ergasii abbaan fedhe waa fedhe isinitti ergee yoo isinirraa haqu kallattumaan waan san osoo isaan simbira waa tokkoon haqamin taa'aa jechaadha. Namni sun haqu hadhiisu guutumatti isinirraa haqamuu hin danda'u jechaadha. Isaan biraa haqame fakkaata malee. Akkasumas wantoota garaagaraa guruppii fi bilbila yookaan WhatsApp dhuunfaas qofaatti addaan isinii baasa jechaadha. Guruppii fi WhatsApp dhuunfaa keessaniiti adda addatti isinii baasa. Amma fakkeenyaaf akka inni amma fayyadamaa jiru kanatti akka fakkeenyaatti yoo isinii kaasee WhatsAppiin kiyya amma guruppiin akkasitti qofaan naa baha. WhatsAppiin dhuunfaa immoo kunoo akkasitti naa baha. Kana malee WhatsAppiin kun bu'aan inni qabu immoo fakkeenyaaf viidiyoolee dhedheeroo ta'an sheer gochuudhaaf tooftaa hedduu isin fayyadachiisa. Hedduu amma viidiyoon kaan sekondii 30 gaditti sheer godhuu hin dandeessu jechaadha. Akkasumas wantoota garaagaraa sheer godhuu hin dandeessu. Kallattiidhuma si ugguran.
Siistemii amma WhatsAppiin normaalii ka pilaastoor keessaa buusatamu suni waan hedduu takka cicciimoodha waan agarte hunda sheer godhuu hin dandeessu. Garuu WhatsAppii WhatsApp irratti wantoota haga daqiiqaa 7 sanii olitti illee sheer godhuu dandeessanii kallattumaan automaatikii fakkeenyaaf amma mallattoo maqazaa kana argaa jirtanii mallattoo maqazaa kanarra cuqaastaniituma asitti galerii keessa seentanii erga galerii keessa seentanii fakkeenyaaf viidiyoo kana sheer godhuu waan barbaadu kunoo argaa jirtan sekondi 30 bakka 9 ciraa jechaadha waan ani sheer godhuu barbaanneef akkuma barbaaddan viidiyoo haga barbaaddan sheer isinii godhuu danda'a suuraalee wantoota garagaraa barbaaddan daangaa tokkoon malatti sheer isinii godha uduudan qabu jechaadha uggurallee hin qabu hedduu namaa mijata akkasumas barreeffamallee barreeffama dheeraa barreessitanii karaa sarara WhatsAppii kana jalaan akka asiin akka barreeffama barbaadan akka dheerina isinii gadhiisuu danda'u isinii godha jechaadha. WhatsAppiin kun faayidaan isaa kana san caalaa isin buufatanii ifii keessanii yoo itti fayyadamtan hedduu irra akka hubattan abdii qaba. Akkasumas warroonni Sweetcom irratti gaafii amma dura akkamitti aappii kana buufatanii bu'aa akka irraa argattan isinii himeen ture garuu haga ammaatti anillee kuma guuteen jira. Aappiin kun ulaagaa hedduu nama gaafata. Namni wanni aappiin tokko yeroo maallaqa namaa kaffale egaa ulaagaa mataa isaatii qaba. Ulaagaa mataa isaatii sanii alatti kallattiin namaa kaffaluu hin danda'u. Ammas ulaagaan ni gaafatu aappiin kun foloo nama nama 100 foloon jiraachuu qaba jedha. Foloo nama 100 suni laazima guutuu qaba. Ani mataa kiyyaa foloo nama 100 hin arganne. Waan foloo nama 100 hin arganneefu foloon kiyya amma haalaan xiqqoodha. Foloo reefu nama 3 moo kana qofaatu jira jechaadha. Kun akkuma argaa jirtan foloon kiyya nama 3 qofaadha. Nama 3 qofaatu folooriina godheera. San waan ta'eefu amma ani asirratti tooftaa tokkoon fayyadamee wanni suni asirraa waan isaan gadhiisan wantoota ofii bitan qabanii wantoota san irraa bitadheen jiraanii amma wantoonni irraa bitadhe sun fakkeenyaaf amma kunoo argitanii waan kana akka sa'aatiitiin jechaadha. Wantoota kanarraa bitadheen jira garuu wanti asitti naa kaaheera kunoo argaa jirtanii sa'atii 16 fi sa'atii 6 nafti sa'atii waan akka guyyaa 6 fi sa'atii 16 fi daqiiqaa 10tti kana yeroo fixe wanni sun na bira ga'uu waa danda'u hin beeku karaa iimeelaatiin illee bakka hin jiruu fi maqaa kiyyaa fi magaalaan jirullee na gaafatanii achiin nuuf erginaan jedhanii iimeela keessanirraa lakkoofsa bilbilaa keessan fudhatanii karaa WhatsAppiitiin sin qunnamanii jechaadha. Akkasitti ani amma sa'atii fi mokkortii godhuudhaaf sa'atii fi eerfoonii akkaan qaalii ta'an sa'atii fi eerfoonii kanallee ajajeen jira. Eerfooniin kunis kun amma guyyaa 6 gara guyyaa 10tti jechaadha. Kasan yeroo jalqaba wanni gootan isinii asittis immoo sa'aat kanaa fi sa'aat immoo ka gosa biraati kunillee kan amma reefu irra cuquwaase kun guyyaa 10 jedha jecha. Guyyaa 10 booda jecha kan wanni kun achii as ka'u jecha. Amma mee wahuma kana jarrabuudhaaf waan sadaan kana xalabeen jira. Karaa iimeela kiyyaan na qunnamanii lakkoofsa keetii fi maqaa kee guutuu adrees bakka jirtu nuuf ergeedhanii akkasitti iimeela ergeefiin jira. Walumaan laala dhuguma wanni kuni waan kana nama biraan gahanii ka jedhus namoonni hedduun waan kanarraa dudubbatanii kunis irraa fudhanneedha. Waan tokko haga ijaan ofii keetii harkaan mokkortutti dhugaa namatti fakkaatu san waan ta'eefu waan kana hunda isin yoo waan akkana kana osoo fide irraa bitattanii erga maallaqa kana gubbaarraa qabaatanii irraa bitattanii ilaaluun wanni illee qabu kasaaraan qabu jedha. Akkasumas foloo warri aappii kana buufatanii tan foloo walii godhatanii foloo san 100 guutanii immoo yoo ilaaltan irra gaarii natti fakkaata. Namni keenya hedduun walirraa fahamaa jiru dadhabina qabna yaa Oromoo irra caalaa walitti iyyaa jirra walitti himaa jirra garuu gurri nama dhageeffuufu gurri wal dhaggeeffatu hin jiru. Gurri ummata keenyaaf dhaamamu gurra halagaa dhaggeeffatuu fi gurra nama isa hin fayyadne. Mee namooti hedduu namoonni sooshaal miidiyaa fayyadamtan irra guddaan keessan warroonni isin jala deemtan sun foloo isinii deebisanii mee warroonni chaanaala qabdan warroonni chaanaala isaanii jala deemtanii sabiskiraayib godhaa jirtan sun dhaqanii keessa isinii godhanii abda isiniin godhe ka tiiktookillee kan sooshaal miidiyaa garagaraallee garuu namoota akkasii jala deemtanii jechaadha.
haa ta'uuti sila wal guddisuu sila aadaa godhanne irra walumaaf faayidaa natti fakkaata. Asirratti ani wanni viidiyoo garaagaraa hojjedheef haa gadhiisu beekamtii argachuudhaaf osoo hin taane beeksisuudhaaf akka namoonni itti fayyadaman waan hin beekne takka namoota uummata kiyyoon fayyade bu'aa guddaa isa jedhu malee mataa kiyyaa bu'aa argadhaaf miti jechaadha. Sawwaan ta'eefuu akkasumas tiktooka kiyya explore gochuun dagatinaadha. Viidiyoolee garaagaraa achirratti hojjedheen jira. Karaa YouTube channel kiyyattis warroonni rakkina garaagaraa qabdan achi keessa seentanii irraa fayyadamuu dandeessanii galatoomaa isiniin jedha. Assalaamu alaikum.